Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Qophii keenya har'aatiin addunyaa keenya irratti kennaawwan namootaaf kennaman keessaa isaan baay'ee mi'aa fi gurguddoo ta'an 10 kan waliin ilaallu ta'a. Turtii gaarii. Kurnaffaa boca nahaasii. Namichi sooressa addunyaa keenyaa ta'ee fi maqaan isaa Roomaan Abrahaamoviich jedhamu kaadhima isaa Daashaa Zukoovaa jedhamtuuf boca namaa meetiidhaan hojjetamee fi qarshii doolaara biliyoona 14 baasuu danda'u hojjisiisuudhaan isheedhaaf kenneera. Kunis kennaa mi'aa addunyaa keenyaa yommuu ta'u, yeroo sanattis ajaa'ibsiifameera. Saglaffaa BMW 7. Inni kun ammoo aktara beekamaa fi jaallatamaa biyya Hindii kan ta'e fiilmii tokko piroodiwus gochuun uummataaf ni dhiyeessa. Isa booda fiilmichi namoota hedduu biratti fudhatama guddaa waan argateef Shaarukaan gammachuu isaa ibsuuf namoota fiilmicha irratti hirmaatan 3'iif konkolaataa BMW 7 jedhamu kennaadhaan ni qopheessa. Gatiin konkolaatichaa yeroo sanatti doolaara miliyoona 10 yommuu ta'u, kan adda isa godhus yeroo tokkotti namoota 3'if kennuu isaati. 8ffaa darbii 18ffaa gamoo Burji Khaliifaa. Burji Khaliifaan gamoo dheeraa fi beekamaa Dubaay keessatti argamu yommuu ta'u, dureessi beekamaan biyya Hindii tokkos aktara beekamtuu biyya Hindii Shilpaa Sheetii jedhamtu ni fuudha. Isa boodas kabaja isheetiif kan madaalu kana jechuudhaan qarshii biliyoona hedduu baasuudhaan kutaa gamoo kanarratti argamu keessaa isa baay'ee mi'aa ta'e kana biteefiira. 7ffaa jettii doolaara miliyoona 60. Addunyaa keenya irratti kennaa akkanaa namni kennu jiraachuu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee sooressi biyya Hindii Maatii Ambaanii jedhamu tokko haadha manaa isaa Niitaa Ambaanii jedhamtuuf jettii qarshii doolaara miliyoona 60 baasuu kenneefiira. Jettiin kun keessa isaatii wanti inni dhabe hin jiru. Forbes irrattis kennaa mi'aa addunyaa keenyaa ta'uun galmaa'eera. 6ffaa kennaa mootii Abdallaa. Maatii mootota Saawudii yommuu ta'u, pireezidaantii gurraacha Ameerikaa jalqabaa Baaraak Obaamaadhaaf kennaa baay'ee mi'aa ta'e kennaniifiiru. Innis albuudota akka warqee, moogaa yookaan daayimandii fi kan kana fakkaatan of keessaa kan qabudha. 5ffaa Taaj Mahal. Inni kun ammoo yeroo tokkotti mootummaa Mumbaay kan tureen kan kenname yommuu ta'u, qarshiin doolaara miliyoona 800 ol itti baheera. Iddoon kun ammatti tuuristoota hedduudhaan kan daawwatamuu fi biyya Hindii irraa iddoo tuuristoonni baay'een ilaalanidha. Bara 1632 mootiin Mumbaay haadha manaa isaatii kennaa ijaare yommuu ta'u, dhumarrattis yommuu isheen duutu iddoo awwaalaa ishee akka ta'uuf kan hojjetamedha. Namoonni 20,000 ol ogummaa isaanii kan irratti mul'isan yommuu ta'u, isa boodas namni kamuu gamoo kana fakkaatu akka hin ijaarre jedhamuun lubbuun namoota hedduu itti baheera. 4ffaa kennaa Taayiras Gibson. Namichi kun fiilmii Hooliwud hojjechuun beekamaa yommuu ta'u, mucoo isaa waggaa 3 hin guunneef qarshii biliyoona hedduu baasuudhaan oddola biteefiira. Maqaa isaas oddola jaalalaa jechuun moggaaseera. 3ffaa doonii doolaara miliyoona 80. Ammas irra deebiin maatii kana dura jettii miliyoona 60 bitanitti isin haa deebisnu. Maatii sana keessaa isa tokko kan ta'e namichi Aniil Ambaanii jedhamu haadha manaa isaatii doonii doolaara miliyoona 80 baasuu biteefiira. Namoonni hedduun garuu kana qooda bituu hiyyeessota Hindiitiif osoo kennamee ba'eessa jechuun dubbataniiru. Lammaffaa Daayimandii Teeyilar. Elizaabeet Teeyilar namoota kennaa mi'aa ta'e argatan keessaa ishee tokko yommuu taatu, bara 1972
abbaa manaa isheerraa daayimandii qarshii doolaara miiliyoona 1.5 baasuu danda'u guyyaa dhaloota ishee waggaa 40tti argatteetti. Kunis yeroo sanatti kennaa baay'ee mi'aa ta'edha. Tokkoffaa Aaduu Daayimandii. Namichi biyya Hindii Mahaaraajaa Duulip jedhamu kabaja giiftii Ingilizii Queen Elizaabeetiif kenneera. Doolaara miiliyoona 13 kan baasu kennaan kun hanga har'aatti kennaa baay'ee mi'aa kan ta'e yommuu ta'u, namoonni Hindii tokko tokkos kennaa kana biyya Ingilizii irraa gara Hindiitti deebisuuf tattaaffii guddaa gochaa jiru. Waa hundaafuu kennaan tokko gatii qarshii itti baheen kan lakkaawwamu ta'uu baatus addunyaan keenya garuu kennaawwan kana gurguddoo fi mi'aadha jettee galmeessitee jirti. Isin hoo waa'ee kennaawwan kanaa maal jettu jechaa qophii keenya har'aa asuma irratti goolabna. Nagaatti.